السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا مهي أرسيتوب مرتك يسانو أنا جراتو بغنا جراتني سنين جتشا أكسو مكاتي نما كانكاتي أرغوت ترتني كاليف دينغدا ميديا كان الرتي هدو لغبو تماتو ريجي چودا نما أجيسي سعودي أجيسي birabaqate jedhanii akkasitti barbaadamaa ture jechuudha. Hatta haga nama qabe 100 isinii kenninaa jedhanii akkasitti barbaachisu turani. Biyya kana keessatti kaate namni waa balleessee yeroo takka olii gad deemee bahuun hin danda'amu. Kunoo akka argitan kanatti qabanii fidanii jirani. Yaa obboleewwan kiyya akka jirru biyya ormaati. Biyya ormaa keessaafuu namni iqaamaa namni waraqaa hin qabne hatta waraqaa yoo qabaatte nama biyya kanaatitti. Nama su'uudititti jechuudha. Yoo hatta waan fedhan mallaqumatti dalagdallee si dhoorgatan dhiisii biraa deem malee lakkitumee irraa fudhadhaa waan akkanaa eeggadha. Galata guddaa wallaahi galata guddaa. Maali jennaani biyyi mootuu biyya yookiin dheessanii itti bahanii miti. Biyya mootuu akka nu yaadnu sanii miti. Mallaquma dalagdanillee yoo isin dhoorgatan obsaati sabaraa biraa deema malee. Lolee fudhadhaan hin danda'amu. Kanaaf kaate kun amma murteen isaa murtii du'aati malee murteen isaa murtii du'aa malee waan biroo hin qabu jechuu. Kanaaf dalagataaf biyyaa baatanii yoo reeffa keessanillee warri keessan isin dhabe isaa kana amma yookiin Tigiree yookiin Amaaraa yookiin Oromoo namni beeku hin jiru jechuu. Namni beekas hin jiru namni beekus hin jiru jechuu. Waa dubbisanii hin gaafanne. Kanaaf murtii du'aati jechuu. Namni nama ajjeese kaate biyya kanatti ni ajjeefama. Kana waan taateef obboleewwan kiyya tasumallee taatanii harka namatti ol hin fuudhina. Wallaahi ani garuu akka mataa kiyyaatitti haasawuma bada badaayyuu ittiin deebisina. Maaliif dalagatuuf biyyaa baate waan biyyaa baateef kaayoo fi karoora biyyaa baateef san dagatte abbaa biyyaatitti yoo harka ol fudhatte namni sun qaniisi harka waa ta'e reeffi keellee biyyatti hin galuu jechuudha. Kanaa mannaa hoo gadi jettee dalagattee ol jettee jiraatu sii wayya. Akka gabraatti dalayde akka mootititti jiraatu sii wayya. Sinii gale wanni biyyarraa nu baase mallaqa dhabuudha malee dalagaa dhabuu miti. Dalagaa biyya keetitti galtee dalagatuu dandeetta. Garuu waan dalayduun san mallaqa dalagatuuntu hin jirre malee osoo galte biyya keetitti illee ni dalagatta jechuudha. Kanaaf rabbi balaa akkana musiibaa akkana rabbi isinirraa haa qabu. Eeggadhaa isinis uf eegaa isiniin jechuu barbaada. Tanuma isiniin jira kunoo kaatee akka dheengaddaatti dorgommii ol soqaa turanii amma arganii jiranii jechuu. Kanaaf rabbi isin hunda keessan isinaa tiisu bakkuma jirtanitti rabbiin immootu isinaa tiisu. Hedduu nama sodaachisa hedduu nama dhiballeedha. Rabbiin ammallee isin bira haa jiraatu wallaahi. Balaa akkanaa rabbi isin hin muudini. Diina keessanillee rabbi balaa akkanaa muudini isiniin jedha inshaallah. Tanuma isiniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tole sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Obboleewwan keessan hiriyaa keessanillee dhaama waan akkana aramni haga fedhe badoo fedhe maan taane wallaahi biyya kanatti nama qeensa namarraa cabsite su'uudiin barbaadamte yaadatta yoo ta'e waggaa kana moo waggaa lammata kanas mucaa gaara keessa seene namni tokko shorxaan takkana qabuu hin dandeettu jedhee akkasitti waa'ee su'uudii haasee jechuu tiktok irratti qanii guyyaa lammataa qabanii fidan jechuu. Biyya kana keessatti biyya kamuu keessatti biyya ormaa keessatti biyyattuuyyuu bahaa hin jiru namni. Biyya ofii keessatti dhalatte keessattuu waa jettee waan badaa jettee bahaa hin jirtu biyya ormaatitti hoo sanuu darani jechuu. Kanaaf ufiif jedhaa of qusadhaa ufiif jedhaa mootuyi of qusadhaa isiniin jedha. Ufiif jedhiina dhugi siifin dawaa qabaa jedhe jedhanii. Kanaaf ufiif jedhaa of qusadhaa dalagataaf biyyaa baatan malee waan birootiif hin baane. Galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jedhaa sheer waliif godhaa hiriyyaa keessaniif dabarsaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Naawwii Abbaa Jabal hiriyaa kiyya Finfinneerraa qarshii 2000 waadaa seen amma magalcheera natti fakkaata. Shumii Salamoon Waashingtan DC irraa Ameerikaa irraa qarshii 12,000 waadaanuu seenanii galatoomaa ulfaadhaa jechuun ni barbaadna. Naawwii Abbaa Jabal qarshii 2000 jedhee Zaharaan qarshii 3000 walumaa galatti ilmaamni isaa qarshii 1,900 qarshii 1,100 qarshii Itoophiyaa 1,100 fi
kuma 9,100 waadaanuu seename baay'ee gaariidha baay'ee namatti tola inshaallah sagantaa biraa bal'inaan qabannee dhufna isaaniif illee bilbila bannee injinar Tamkiin seenaa salaalee qarshii 30,000 seenaa salaalee soorii waan ati hin seennee fi hin qabanneen ture dhiifama naa godhii qabadheen jira seenaa salaalee qarshii 30,000 qarshii isa olaanaa kan waadaanuu galeesseedha walumatti meeqa qarshii Itoophiyaa 100,000 fi 39,100 har'a waadaanuu seename seenaa akkaawuntii qabatteetta yoo qabatteetta ta'e konfirmi na godhe eeyyee qabadheera jedhiiti jala kanatti. Maayini. Keekisiin qoraattii qabaa? Qoraattii miti millaacii qaba qarabaa. Qarabaa qaba kan koo. Injinar bagana kan dhuftee miyuutirraa kaafadhuuti. Okay seenaa galatoon. Injinar Tamkiin Sharaf. Baay'ee galatooma. Galatooma jechuun barbaada namoota hirmaatan hundayyuu dhugaa dubbachuuf arjantilii sagantaa qophaa'edha. Ta'us garuu waan abdachiisaadha. Warri gumaata guutan hundinuu ulfaadhaa rabbii dabalee isin ta'uru. Shaafiidhaaf garuu waan guddaatu malaa fi kanaan sagantaan biraa qophaa'ee adeemuun qaba. Sanarratti hundi keenya iyyuu qophoofne nutis warri biyya keenyaa sirmaanne shaafii deebisnee haa ijaarru sila gaaffiiwwan ka'aa turanii gaaffii tokko waa'ee karaa mootummaatiin maaltu yaadameefii jira wanta jedhu waadaan galame jira waan ta'eef inni gaafa inni xumurameyyii isin beeksifna sochiin jalqabame jira. Jarris immoo gammachuu qabu shaafii gargaaruudhaaf shaafii qofa osoo hin ta'in sittiinaas walumatti jara lamaan gargaaruu barbaadu sammuu gaafa jara xumuran isin beeksifna. Addaaf garuu warri hirmaattan hundinuu galatoomaa siin jedha warri waadaa galtanis immoo galchitanii akkasin waadaa keessan abdii guutuu isinirraa qabna sagantaa lammaffaa garuu tuutti yaadame yaadeeduun qabaa mee itti fufu reedan yaada kennanii yaada uummataa irratti hundoofne abdii tuutti deemne yaadeeduun qaba. Inni addaa sarpiraayiziidha waan ta'eef kanaan booda sarpiraayizii dura buufnee beeksifnee sagantaan bal'aadhaan walitti deebinee dheetan. Baay'ee obboleewwan namni 280 jirtan kun mee sagantaan kun itti fufu warri jettan lakkoofsa 7 barreessaa warri itti fufin jettan immoo 8 barreessaa kan itti fufu jettan 7 barreessaa yaada keessan koomentii keessan laalleetiyyuu itti fufna lakkoofsa 7 barreessitanii itti fufuudha 8 barreessitan immoo gahaadha. Badhaa maaliif? Badhaa kana lakkoofsa keessan shaafii sirriitti qophaa'ee dhufee sagalee isaa kanaanii sirriitti sirboota isaa durii sana nu dhageessisa. Abdiitis sirboota isaa sana qopheessitee namoonni si bukkeedhaa jiran gadhiisan saganticha baay'ee miidhagsa. Kanaaf ijoollee folloora baay'ee qabanus nu affeeraati. Sirriitti sagantaa nuti bareedaan dadhabinaa fi ta'abii shaafii madaalu haa qophaa'uudha yaadni kan koo. Hirmaattan warri waadaa galtan baay'ee galatoomaa abdiitis galata argadhu ulfaadhaa nu jiraadhaan siin jedhaa. Galatoomaa. Injinar Tamkiin Sharaf hiriyaa kiyya. Injinar Tamkiin Sharaf ana waliin egaa sittiinaa dabalatee artiistota kaan bakkoota garaagaraa wajjin sochoonee waan akkasii kana kan goonu kabajatu malaa fi ulfaadhu hiriyaa kiyya. Galatooma warri waadaa seentanii shumee addattis galatoomii seenaa hundumti keessan warri waadaa nuu seentanii kabajamaa ulfaadhaa waadaa nuu seentanii akkasuma galmaan geessanii nu gammachiistan waan tokko shakkii tokko sinirraan qabu baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa shaafii sagantaa keenya lammaffaa ammatti deebinu tobboloowwan keenya deeggarsa nuu godhan hanga ammaatti qarshii Itoophiyaa 139,100 waadaa nuu seenanii jiru mee hunda isaanii naa galateeffadhu waan jettaan.
bareechee nama qabaa'edha jechuun reef amma natti mul'ate. Anis rabbi siif haa ta'u awwala sin galateeffadha sirraan jalqabee immoo edaa aalii qabaa fira qabaa jechuun reefnatti akka aduun reefnatti baharaa jechuudha. Kanaa jennaan waan hin jedhuun qabu rabbiin jeesaa jaraa jaraaf kaffaluu rabbi umurii jaraa naaf dheeressu amma carraa guddaa argadheera karaa naa banamaara jechuudha akka karaa naa banamaaru immoo carraa guddaa argadheera ittiin gammadeera maatiin kollee ittiin nangalee nan gammachiisa rabbi umurii jaraa naaf dheeressu naaf jiraatan waaqootii naaf jiraatan galatooma ulfaadhaa jedheen isin galateeffa. Anillee onnee kiyyarraa baay'een isin galateeffadhaa ulfaadhaa naman qaaneessitanii rabbi isin hin qaaneessini sagantaa biraa bifa bareedaadhaan anis injiinarii sitti qophoofnee namas qopheeffannee ijoollee baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti infuliinsarii warra ta'an dabalannee sagantaa bareedaa kan biroollee hin qopheessine yaada jedhuun qaba inshaallah warri waadaa seentan waadaa keessan galchitanii darasanii karaa keessoo naafis ergaa injiinar tamkiinitti warri dhiyaattan immoo isaafis erguu dandeessu galatuma ulfaadhaa warri immoo seentanii waadaas hin galin kan akkaawuntii iskiriinshuutii godhattan galchaafiitii darasanii keessaan nu ergaa nu gammachiisaanii galatuma ulfaadhaa baay'ee isin jaallanna hanga ammaatti nu faana turuu keessaniif kabajaa fi jaala guddaa isiniif qabna sagantaa biroo yoomii fi eessatti akka ta'u isin biraan geenya.